seenaa dalagaati jiru. Seen duutee ilmoon harkatti dhiisaa 7855 okee jiraate SMS ergaa. Ashamaaf daftooti kiyya bakkarti nageessina qabu Charles video biraati walitti deemnee jirra. Video kana akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni channel kana faarata ta'uu jiraatan subscribe gochuun deeggartan mallattoo notification tuqaasin jechuu barbaada. Yaada qabaattan comment barreessaa gara video. Qabarratti videoon waliin ilaallu kiyyaa yookiin haati manaa goota keenya artistii keenya jaallatama Hacaaluu Hundeessaa seenaa dalagaati jirti. Harka qalleeyyotaan gargaar foundationii uumtee artistootallee hojii boonsaadha kan isin hojjechaa jirtu. Hojii dhalootaa dhalootatti daddarbu. Hojii Hacaaluun madaaludha kan isin hojjetaa jirtu. Haati manaa Hacaaluu goota gootaan oliiti. Seenaa guddaa dalagaati jirti. Haati wabii yookiin kiyyaa yookiin haati warraa Hacaaluu Hundeessaa Boorana oolte. Godina Boorana aanaa Miyyoo bakka Bokkuu Booma jedhamutti bishaan boollaa hawaasaaf baasuuf ergamni kan foundationii Hacaaluu Hundeessaati. Aniif naannoo Booranaatti gaa bishaan dhabanii akka uummata rakkataa jiru baay'ee beekamaadha. Horiin illee dhumaatiidhaan hongeen illee naannoo sanatti akka bu'aa ture ni beekama. Rooba dhabuudhaan hanqina bishaan dhabuu rakkoo hedduutu Oromiyaa keessa ni jira. Saniin furuuf egaa haga humna siitii haga daddeessu bishaan boollaa yookiin bishaan achitti dhaabuuf kan iseenii dhagaa bu'uuraa keessa jechuudha. Kana jechuun dhugaa baay'ee hedduu dansa hedduu baay'ee waan namatti toludha. Akkasuma Hacaaluun birmachaa ture kanaan dura uummata buqqaaniif, uummata beela'eef, namoota dhukkubsataniif, arsoota dhukkubsataniif hundumaa Hacaaluun durseeti kan inni qaqqabaa ture. Haati warra Hacaaluu Hundeessaas isarraa kan dhaalte erga inni lubbuun boqoteellee seen hin teenye hojii boonsaa maqaa isaatiin hojjetaa jirti. Ammas saniif bishaan naannoo Booranaatiif bishaan boollaa dhaabaa jirti yookiin akka bishaan naannoon sun argatuu fi dhagaa bu'uuraa keessa jirti. SMS 7555 irratti SMS erguudhaan foundation Hacaaluu Hundeessaa akka jajjabeessan siniin jedha. 7855 okee jiraate SMS ergaa foundation sana jajjabeessaa jechuudha. Maaliif gara fuulduraatti hojii akkasii tola ooltummaa uummata qaqqabuudhaan rakkoo uummata keessa jiru hundumaa wajjin hirmaachuudhaan kan iseen rakkoo keessa baasuuf tattaaffii gochaa jirtu. Saniif SMS kana erguudhaan foundation kana jajjabeessan siniin jechuu barbaada. Viidiyoo masiniif fidaa jiru naannoo Booranaatti kanaan dura haati manaa keenya rakkoo beelaa fi hongeetiin akkan iseen duutee ilmoon harkatti dhiiste jedha viidiyoo haasa'uudha. Saniif namoota akkasitti kan iseen qaqqabaa jirtu yookiin gargaaruuf deemaa jirtu. Hamilkooftu rabbisaa isee milkeessu hundi keessan SMS sana erguudhaan gargaaraa yookiin bira dhaabbadhaan siin jechuu barbaada. Viidiyoo kana yaadannoomaaf ilaala. Beelaa hongee miidhaan dhabaatiin ani waan hin qabneefi ana hojii barbaada deemee duubatti kaggadde miidhaa garaatiin bakka wareegamteerti duuteerti. Tokko bichaa malee hin qabuutti. Anumattuu boqortii abdii koon tamaarta jedhee kibilii tokko galchee abdii tamaartii badee kibilii tokko baasee har'a kudhaniin ka'ee abdii keessa koo beekaa yaa waaqaa baabuura. Tura lama mana kootta nangalaan akkamitti dhangalamoo manooma nattiraati anin beeku jiraako anin beeku jiraako. Nama bashannanda. Amen. Namni siin ta'u sidii bugaru. Amen. Fayyadama yaarta. Amen. Arin goota akkasii na fadhi. Inafa. Yaa fuftuu. Yaa kuttuu. Yaa ingilchaadha. Raajii mana farso. Ifa manaa godhaatoo. Maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Maal jechuudha? Amantaan sun Oromummaadhaa ol akka hin taane ifatti lafa kaa'an. Wallaahi. Oromoon amantaan hundi keenya amantaa qabu. Wanti tokko nu godhu garuu Oromummaa keenya. Haallee dhugumatti. Kiniini maal godhanii? Biqilsa. Biqilsa. Biqilsanii? Eeshi bishaan maaliidhaan dhuganii? Kiniinanii dhugan. Lakki bishaan maaliidhaan dhugan? Maaliidhaan qabatanii dhugan? Maaliidhaan qabatanii dhugan?
Marang bulkicho. Bulkicho. Shi gizeen fincaan nama qabee weessa dhaqanii. Ijoolleen shifii garuu arraba hin hiikkatiin akkasumatti dubbatu maal jechoota sirriitti dubbachuu danda'an akkasumattuu jechoota akkasii hin cimu waan akka jechoota irra butaa fa'aa jajjabaatan kana hin jedhamuuf arraba irratti sunimmoo faniidha baay'ee nama kofalchisa namatti tola. Dapat matu gadisang imolo ya garbacisang irana gadufang wabe merpate karani abani sodu ilma jabaan badu makani abbo mama sobdu akakani tatrisi jolle kottu waqni robe tole ya hurri gara cilalo wajjinyane dunne ambana manu gantamalo hanganu rakane Lolkani miti guyyaa mangat amni ala eho bakadam mal matani tokko suutalu asamam abram baltan wayo Chiki keessa dhiistee nama birootti hirumtee sana University Gondor ga'e jechuu ennaa dhageessu. Yo. Maal ta'e immoo? Chiki tokko duuba reettee teerumteet. Gaafa gaa'ela isaanii qunnamtii isaa gaafa godhan maqaa Yesuusiin jedhee jalqabe. Durummaa ishee dhabe. Durummaan kemeerra jedhee mucayyoo gaafa gaafatu maqaa gooftaa dura maaltu dhaabate jettee. Isaan jira kana baay'ee ni tola. Kan kanaan duras ilaalaan ture baay'ee isaan keessa na hordofa. Garuu xiqqoo gara qoosaa gara amantii kana osoo dhiifame gaariidha. Fanya garuu nama hin kofalchiisa garuu gara amantiitti nama kofalchiisurra normaali maqoosaan baay'ee jira waan ta'eef gara sanaatti wal kofalchiifannee bareedaadha yookiin hojjennee bareedaadha. Jedhanaaltichi keessan deebi'ee gurbaata ijoollee baadiyyaati haadha manaa fuudhee utuu yeroo dheeraa waliin hin jiraatin barumsaaf biyyaa ba'ee biyya alaa kana waggaa hedduu ture barumsa isaa fixatee gara biyyaatti deebi'e. Biyyatti yeroo deebi'u maatiin isaa baadiyyaa waan jiraatanii fi konkolaataan hin seenu karaa miilaan deemaa jira borsaa dugdatti baatee harkatti baate jaarsi biyyaa tokko itti dhufanii yaa ilma koo eessaa deemtaa jennaan abbabbaa ani barumsaafan biyyaa ba'ee waggaa hedduu biyya alaa ture barumsa koo fixadheen galaa jira jedhe lakkeeti nama barumsa fixatte hin fakkaattutti hin jedhe jaarsi gurbaan rifatee maal jechuu keessan jennaan waa sadii si hafe yaa ilma koo jedhan abbabba maal waa sadii kun jennaan waa sadii si hafe karaa sirrii dhiistee karaa xurree irra deemin waan singalchine keessan galin jedhan jarjartee murtiin furatin kana sadan yoo barte ati dhugumaan hayyuudha nagaan deemee dhee gaggeessa jaarsi gurbaan ammas utuma karaa deemu namoota meeshaa harree fardatti fe'anii karaa deeman argee isaanii wajjin wal dubbise meeshaa isaa harkaa fuudhanii harree isaanitti fe'anii utuma deemaniitu karaan dhaxxee karaa xurreedhaaf karaa sirriin waliin dhufe jarri karaa irraa jallatanii asiin deemna gaafa jiran gurbaan waan jaarsittiin jedhe sun yaadatee karaa sirrii dhiistee karaa xurreerran deemin lakki ana siin deemu karaadhuma sirrii kanarran deemaa jedhan egaa nuti asiin deemna meeshaa kee koo jedhanii meeshaa isaa itti kennanii gurbaan meeshaa isaa amma dugdatti fe'atee utuma karaa deemaa jiru hin turre sagalee jaraa dhageen shiftaan jaratti dhufee saamtee ajjeestee bira dabarte gurbaan akka kanaan lubbuun isaa hafe utuma karaa deemu aduun itti dhiyee mana guddaa tokko mana nugusaa argee itti ol gallee maaloo na bushaa jedhan gaardonni dhaqanii nugusaan keessummaa dhufe akkam goona jennaan dhaqaa mana sana keessatti bulchaatti hin jedhan mana namni keessatti ajjeefamu reeffi namaa lafeen namaa keessa jiru keessa dhaqanii gurbaa kaan gurbaan maal kun jedhee gaafachuudhaaf ga'e waan singalchine keessa hin galiniin gorsi jaarsaatti dhufe callise amma dhufanii haasa'e jedhuun tole jedha ammas dhufanii haasa'e tole jedhan callise nugusi gaardota kana waame akkam gurbaan jennaan lakkii gurbaan waan tokko hin dubbatu egaa gurbaan kun hayyuudha fidaa jedhee nugusi ofitti waame agartaa reeffi mana sana keessa jiru namoota waan isaan hin galchine keessa galantu ajjeefamee ta'a. Ati immoo hayyuudha amma waa tokko hin jenne asuma bulchanii siree afanii fi nyaata kennanii fi bulchanii ganama meeshaa isaa farratti fe'anii fi geggeessan. Deemee gurbaan naqee mana isaa bira gaafa ga'u haati warraa isaa gurbaa dargaggeessa tokkoon oobdii keessaa waliin qabdi. Aaree haati manaan koo dhiira biraa manatti galfatteere ulee fuudhee dhaquu dheetu
jarjartee murtiin fudhatin gorsa jaarsaa dhagee dhiise gurbaan. Galgala irbaatti dhufe utuma ta'anii waliin nyaatanii gurbaanis haati warraas ta'anii waliin nyaatu haati warraa hin barree jetteen hin barre eenyudha jennanii mucaa keessan gaafa biyyaa baatan garaatti dhiistanii deemtantu dhalateen. Wayyuu mucaa qorratti tarkaanfii fudheen hoolee gorsa jaarsaatu na hambisee guyyaa gaarii. Dhugaanaa ture yeroo baay'ee TikTok irratti waan ajaa'ibaa qoosaa waan barumsa qabu waan ergaa qabu oduu durii baacawwan garaagaraatti kan inni dalagu TikTok irratti jechuudha. Kunis barumsa guddaa kan argattan abdii guddaan. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo siil qaadhe kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraatti nan ga'uutti deebinutti nagaa.